السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هردفتوتا في كبجمتوتا كين أرانتنس قبي تفكرا قبني دفني جرا كتا لمفا حمد قبي كنت نفانا تران أفيرا كنا نهردفا دقيقة مراسة بودا كولي تديبنو تها نفانا تران. يا ربي يا الله يا خنوخ النديني قام خيولي غني قبرو تبركناني درمدو يا رحماني يا ربي يا الله يا خنوخ النديني قام خيولي غني قبرو تبركناني درمدو يا رحماني ماري ولد دچانه جرا قبين كنا تفكرا البيسة توكو في اللاتيوان توكو إرتي كتئية فتتها البيسة كيسا تيسيسا إلال سنيوان تيسيسا عمري قبابدو جراتو دام بيكم فكينياف تيسيس هاوس فيلي جدامو قويا كود أفر قوفا جراتا كان هنگا قويا دقدامي سديتي turu dandayus ni jira haa ta'u malee heddumminaan tiisifni guyyaa 14 qofa dachee irra jiraata. Allaattiiwwan keessaa guchii ilaalla. Guchiin uumamaalee saffisa jabaa qaban keessaa tokko sa'aa tokko keessatti kiiloomeetira 70 fiiguu danda'u. Kanaafuu guchii ari'anii qabuu fi dheeysanii jalaa bahuun waan dandahamu miti. Miilaan fiiguu qofa osoo hin taane farda sangaa yaabbatanii osoo gulufaa oolanillee guchii dhaqqabuu hin dandayan. Fardi sangaa saffisa jabaa qabu sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 48 qofa gulufa. Guchiin ammoo sa'a tokko keessatti kiiloomeetira 70 caala fiiguu dandaya. Guchii waan ajaa'ibaa kan biraatis qaba. Akkuma beekamu guchiin morma qal'aa fi mataa xiqqaa qaba. Namni hundi qaama qal'aa san keessaa sagalee qal'atu bahasiya. Haa ta'u malee guchiin sagalee leenca caalu qaama isaa yookaan morma isaa san keessaa baha. Qophii kana qopheessee kan isin faana ture an Fu'aad Jaamiitii hanga qophii biraa bareedaa walitti deebinutti nagayatti isiniin jedha. يا خنفار سالمني سين فارس الدبسي